araara adda bilisummaa Oromootii fi adda mootummaa Itoophiyaa gidduutti geggeeffame. Hundi keessan kan beektanii waamichi Dr. Abiy Ahmed godhanii mormitoota hundumaa akka isaan galan dirree dimokiraasii bal'isne irraa jedhan, which is very good. Namoonni kaan guyyaa lama isaanii fudhannee fiigaa dhufanii shaantaa fuudhanii gaafa isaan fiigaa dhufanii addi bilisummaa Oromoodhaaf sardi paartii gaafateeni. Oromoo ta'ee deeggaraa dhaaba sanaa ta'uu Oromoo aktiivistoota dabalatee hin mormaniin miidiyaa hordofaa jirra waan ta'eef maal jedhanii maal barbaaddiseen immoo hin galtuu jedhame. Yeroo kana dhaabii qeeqamuu deeggartoota isaatiif miseensa isaatiin qeeqamuu irraa dhee ariitiidhaan dhufee araaratti galame. From the start walta'iinsi godhame suni haala saffisaa keessatti godhame. Oromoon immoo maal jedhaa qacarrii hin hilinii qacarii hilii wulii tolfadhu boodallee ilaalcha godheedha. Addi bilisummaa Oromoo utuu qacarrii hin sirreeffatiin jarjattiidhaan akka inni manatti galu taasifameen. Agriimantiin sun maal jedhaa በውጭ ያለው የኦነግ ሰራዊት ትጥቁን ፈቶ ይገባል ይሄዳ በአገር ውስጥ ያለውም ይፈታል እንጀዱ እኒ ኩን ሞራ ወቴረ ነመኩማ አፍዲበትሪቲ ከቴገሌ ጀሪኩን እኒ ከቶዳ ሂከተኒ ገለኒሩ ሀራ አደ ብሊሱማ ኦሮሞ ሂከቺሱዳፍ ኡላን ዳጋን ገለ ሂንገሊን ጅሩ ዳጋ ሜቀ ገለገላ ጅራ ኦሮሞ ሜቀቱ ኦሮሞ ወሪ ሚስጋይድ ታን ማሊፊን ሂከተኒ ከራነ ጋወያ በረሰሙዳን ሆጀተኒ ኑ ጀደን bara 1983 yookiin 91 bara addi bilisummaa Oromoo chaartarii keessa jiru Oromoon samuudhaan hojjetaa ture deemaa ture hin didame. Gaafa dhugaan keenya jallate nu bira gore gaafa sana waggaa 27 teenye har'a Jawaar faanuu kaasee har'a qeerroo kaaseetu mirga kana arganneen. Kanaaf samuudhaan hojjenna yerootti samuun hojjetanidha. Qawweeni faashinii booddeetta faadha nuun jedhani nummoo qawweedhaan buqqaa jirra. Kamashiin nu ari'aa jirti. Somaaleen nu buqqisaa jirti. Geediyoon nu buqqisaa jira. Affaar achi nu ari'aa jira. Akkamittiin amid this condition how could you say that the OLF army should disarm? Disarm gochuu qaba akkamiin jettarree garma impaayera Itoophiyaatti gaafa dhumnu humnoota siyaasaa Itoophiyaa jira. Gama Oromootiin humnoota Oromoo jira. Isaan iyyuu tokkummaa uumanii nama paartii lama sadiitti gadi hin deebineen. Achi impaayeriiti warri impaayericha leellisanii ji'oogiraafik federalizimii isa jedhamu nurratti hundeessuudhaaf halkanii guyyaa hojjetaa jiru. Dookumentii dargiin hojjete baasanii nurratti lallabaa jiru miidiyaa isaat jedhamuun. Oromoon asii du'aa jira, ajjeefamaa jira, miidiyaan dubbatuuf hin dhabame. VON illee hin didde kan biraa dhiisaati. Kana maaliif calleettanii ilaaltani boboqqala? Kana maaliif calleettanii ilaaltu obbo Jawaar? Yihuun ingida akka gaazexaanyaatti maaliif dhugaan baastu? Nama tokko lama illee qabduu qalleemoo laggaa keessaa. Maaliif nu jalaa callistan? Kanaaf isinitti dheeressuu galatooma.